gale amma tokkummaatti share naa godhaa family tokkummaatti share naa godhaame. Tokkummaan si laafisuu na moosisa malee si moosisu maalish I am sorry. Oh my god isa ilaalla lamaan baay'isa family lamaan baay'isa tokkummaatti share godhaa. Soddaadhi si moosisee naannoo gaa dubbachuun manatti hin dhagaafu. Soddaa gaafa sirriitti sirnaan irra geenye soddaa jetta ammaaf callistee soddaan jedheen lamaan baay'isa family. Namaan baay'isa family waan qabdan. Inuman gaafadhaa isin tokkummaadhuma naan fiddan isin family. Saadaame thank you. Dhugaa tokkummaan soddaa kooti. Mee gaafadha abbaa feete. Nawaamaa sheeritti naa godhaa nan gaafadhaa. Ati soddaa qorataati tokkummaan jedhaani. Abshira ati sollaa keenyatti galla inni walii galle bar. Deengatti walii galle. Yaada koo jijjiireen jira. Maaf yaada garaa keetii jijjiiratte? Ay namni yaadan qayyaranne nama du'e qofa. Mitiire. Saadaame thank you. Jira miti. Deengaddamu walii gallee turre bar. Okay, abaabolama family abaabolama. Okay, ati soddaa qorataati dafi commentii naannaa barreessi miira keessa galee hin jiraan. Abaaboo tokko namni biraa soddaa kootii tokkummaanii jedhee dubbachaa ture eega silaati. Abaaboo tokko namni biraa thank you saadaame. Miira keessa galee hin jiru akka malee. Warra abaaboo qabdan abaaboo lama naa kennaa bas ani isiniin kadhu wallahi. Ofiin beektanii warri naa kennitan naa kenna. Hai. Mbeeku bar beekan kennan warri. Anummata kana kuufoosee bar. Ammana wayyoon deemee abaaboo isaan barbaachise wallahi utuu isaan hin gaafatin takkee godhu. Lamaan baay'isa. Seenaa. Maal jettaree? Doktor Biiftuun deemtee salaanii amma. Nungadhu tasumayyuu. Wallahi idii bareedduu kanaayyoo isa ammaan dhungatiin eenyunni? Nungadhu abbaa fedha ta'u nungadhu. Aan ofittuu miira keessa galee hin jira. An tokkummaanii ansin jaalladha ati na jaallattaa jedhee gaafan gaafadhu uummata keessatti nama kuma meeqa keessatti sin jaalladha jedheen beeku. An viidiyoo wayii argee miira keessan gale ati mataarra dhaabbattee intarviisa gootee ta'ee dirqamaan akkas gootee ta'ee anamma inumayyuu isatti miti nama biraatti miti kan hin haaruu jalqabe. Sitti naaruu jalqabe. Imbeektoo silaa gaaffii akkamii gaafatta amma immoo dhuftee maal naan jettaa soddaa kooti barii haati manaasaa fira kootii naan jette indee maaltu natti dhaga'ama. Walla Nawwaamin. Hoy. Ilaa seena dhaggeeffa. Ilaa mucaan dhugaa dubbachuuf kana fuuchuu hin dandeessi. Ollee wayiti. Akkam. Isa danda'uuf dhiisuu bar innuu hin beekaa bar ati dirqamsiistee intervii gootaa mataa isaarra dhaabbatte. Kakadhu jechuun maal jechuudha innati nama kakachiisu. Amma isaaf dubbataa jirta moo qoy. Naan galle bar. Isaafis dubbachaan jira in dirqamsiistee lammaffaa waan kana miidiyaa irratti baastee maa inni kun jennaan dhugaadhaa bar akkasii haati manaasaa akkanaanaan jette anaanni maaltu natti dhaga'ama osoo ani hin beekin isa dhugaatitti himuu gaamma seenaa ani koo dhugaa dubbachuu fi siifis isaafis waan ta'u wayin hawasii galee amma maal jedhe seete walaloo wayi telefoona shaan na jalaa cufate sira waan si dhageessisa walaloo eegale dhageessee taati walaloo maali dhugaa dubbachuuf walaloo wayi eegale soba naan jedhaa warra
warri isa quba qabdan sobaadha. Tokkummaa moo? Keessattuu baxishaan gaafas nu bira ture. Walaloo wayii hojjetee ture bar. Walaloo addaa wayii hojjete duriyyuu beeka an barreessu malee. Mee na dhageessisi. Qoy. Sammuu koo keessa jira bar walaloo addaa wayiiti bar. Na dhageessisi. Ila amma anuma tokkummaa godhii fudhadhu laadha. Akkana jedhe laa. Akkanuma. Anuma tokkummaa godhii fudhu. Siin tokkummaa godhee fudhachuu hin danda'u na dhaggeeffadhaa jedhe. Sagalee isaan jedhe bar. Sagalee isaan jedha waan inni jedhe isaan. Si musliimaa jedhedha wallahi rabbitu na arga kuno. Si musliimaa. Qoy na waraabaa sadiidhaan baay'ee sabaa milii waan qabdan. Ishee na waraabaa. Si musliimaa jedhee kayetu ergan gaafaa si baruutii guyyaa yaadaan halkan abjuun dhuftanatti anoon beekuu nafattanaa natti siirte moo musliima namanaa guyyaa yaadaan halkan abjuun yaada kan kee duukaa baduun naaf nagayaa of dadhabee na jabeessii waan gaggaarii natti odeessii karaa gaarii na qajeelchii natti hin dhiisin na gargaarii jaalala keen na baraarii musliima siif miidhamee akka hin cabne daandii badee akka hin banne gaaffii kan koof musliimaa koo deebii labsii miidhama koo narraa cabsii musliimaa koo jedha amma sirra deddeebi'e silaa beekaa natti hin boontu deebii gaariin natti kottu jedhee barreesse laa kuno sobaa jedhu nan arge daftara guutuu lafaa qabaye wallahi viidiyoo itti dawwali mee daftara wayii sakattaasisi bakka quraanni jiru bukkee lal bakka shittoon jiru bukkee daftara wayii lal itti dawwali viidiyoo bakka sana maaltu jira? Bakka shittoon taa'umoo? Shittootu jira. Tokko wayii jira waan gurraacha wayii achirratti agarsiisaa ture gurraacha wayii ani hin beeku halkanii suyuudiitti bu'ate awwaan isaan beeku wallahi billahi mana isaa waan baay'eetu jira bar gurbattiin irraa agdii natti fakkaata beektaa irraa agdii natti fakkaata bar. Walaloo kana warri waraabdan keessaan na erga. Walaloo amma warri waraabdanii keessaan naaf erga. Inni hin jiru waan ta'eef. Isa ta'een si hojjette malee ko ana ta'e si of ta'e siin hojjechuun akka inni jedhe sanatti hin ibsean. Akka barreeffama isaa sana dubbisteetiyyuu ati walaloodhaan ifa baastee. Barreeffama isaa caala walaloo baay'eetu jira. Walaloo baay'eetu barreeffamee daftara tokko guutuu. Garuu isa kan akkan itti dhaga'ee viidiyoo moo wayii hojjetee of keessaa qaba. Viidiyoo wayii sagalee baneen dhaggeeffadhe. Okay, maqaadhuma musliimaa jedhee moo? Laa ilaaha illallah. Isa iyyuu irra deddeebi'ee barsii jedheen kan irra sii deebi'u. Maalirra naa deddeebitaree dhaga'een jira. Maasha Allah. Al tokko qofa musliimaa galcheen dhiifne bar. Ilaa. Bakka maqichi keessan dhibu walumaa galaa. Waliif teenya naan jedhaa itti na jala. Oh my goodness. Seenaa. Maasha Allah jenneerra viidiyoo sana naa erga warri waraabdan. Animmoo biyya lafaa kanarraa wanta hin jibbu soba tokko hin jibbu. Lama waan ilaa amma fakkeenyaaf yaan barreeffaman argine barreeffamasaa. Garuu sagaleen dhaga'ee walaloon immoo daftara tokko guutuu barreeffameera fuudhee dubbiseera takka gara gaggalcheera. Okay, sagaleen dhageenye barreeffama argite jechuudha. Barreeffama isa kaan walaloo isa gara sagaleetti hin jijjiiramini daftaruma guutuu lafaa qaba. Akkuma sammaa kanatti hojjechuu yaada qaba jechuudha. Isa immoo si musliimaa jedhu ammaa kana immoo meera naa deebi'i qorataa kiyya dhiifama wajjin. Kiyya ittee garaana nyaatte qo'igaa toleeran sii deebi'a.
ana tokkummaa godhi jechuun qorataa nan godhi nama tokkummaa na godhi jedhi. yaadaan na gootee Tokkummaa sin godhu jedhi waan tokkummaa keessa jiru yookaan waan tokkummaan barreesse sana naaf ifa godhu. okay tokkummaa na gootee na ilaaltee akka tokkummaatti na ilaaliya yaadaan Ayyeeshi. okay si muslima ergan gaafaa si baruutii guyyaa yaadaan halkan abjuun dhuftanatti anoon beekuu nafattana muslimaa koo natti siirtee moo namana muslimaa koo guyyaa yaadaan halkan abjuun yaada kan kee duukaa baduun naaf nagayaa of dadhabee na jabeessi muslimaa koo waan gaggaarii natti odeessi natti hin dhiisin na gargaarii jaalala kee na baraarii muslimaa koo siif miidhamee akkan cabne daandii badee akkan banne muslimaa koo gaaffii kan koo deebii labsii miidhama koo narraa cabsi muslimaa koo silaa beekaa natti hin boontu deebii gaariin natti kottu muslimaa arrabni isa qoratanaan jechuu isa jedhe muslima jedhe sorry naan jedha ammoo deebisi isa na bira taa'u bara qorata bishaan sana naa kenni isa jechuu jedhe muslima bishaan sana jedha ammoo yaadata hin dammaqa akka nama rafee wayi bakka arrabni isaa muslimaa qofa waama walumaa gala mucaan kun siin ta'u waa bira wallahi sargaan sitti mabara. Gata ani immoo kan shakkee walaloon kun akka nama biraatiif hin jedhamne jedhee shakkee. Laa ilaaha illallah seena isa dhugaan sitti maan siin sobula. Dhugaa dubbachuuf siin soboon isa dhugaan sitti isa iyyuu irra deddeebi'ee kan anayyuu naarse bar akka ijoollee daa'imaa jiramti fiqirii dha bar sii galee fiqirii dha bar akka ijoollee daa'imaa musliimaa koo isa iyyuu sagalee isaa qabbaneeffatee akka waan isi morma si jala ciisee taasaa jiru wayitti sagalee qabbaneeffatee wayi innaa lillahi walla rakkoo dabar Maal jenna maashaallah inni uummata maashaallah inni nagaa maal jenna fi rakkoo walumaa gala dhugaa dubbachuuf utuma iyyuu walalicha dhiifne ani isa dhugaan sitti hima utuma walalicha dhiifne arrabnisa mee itti dawwali musliima siin jedhee si waamuun oolutu ati itti dawwalte. Cirraash. Utuma itti dawwalte yeroo ammatee musliima siin jechuun oolu dhugaa dubbachuuf. Jechuun arrabni isaa musliimaa qofa sammuun isaa musliimaa qofa. Ma ani fi inni maqaa addaa qabnaa barkan uummanni beektaa tokko wayii immoo dhaga'eera dhugaa dubbachuuf narka bade malee maal jedha beektaa onneen koo si yaadaa jedhala musliimaa jedhannis onneen koo si yaadaa takka na rukutaa ol kaasee na dhaabaa ammas na bubbutaa kan jedhu wayi waan baay'eetu jira dhiisati dhugaa dubbachuuf. Yaadadhu dubbadhu rakkoon qabu. Nanaa ta'ee irraanfadhe bara. Isa viidiyoo sana tokko dabarfadheera telefoona koo cufaa jira. Mee bani. An sagaleedhuma tokkummaatiin tokkummaarraa dhaga'uun barbaadan waan kana hundayyuu. Cufaa jira wallaahi cufaa jira bilbilli koo cufaa jira. Ayyee. Isaanis erga yoo barbaachisaa ta'e. Jechuun garuu viidiyoo miira keessa anayyuu na aarsee dhugaa dubbachuuf inaaffaa wayii akkamitti namni irra deddeebi'e akkasi. Anuma dhiirayyuu na aarsee bara. Qorataa bishaan naa kenne yeroo jechuu jedhe si musliima naan jedha durbana godhe bara numayyuu. Kiis wal gooteetti kadhee kiis wal goote.
rakkoodha baay'ee. Dubbachuufis rakkoo, dhiisuufis rakkoo. Maal jenna kanabboo? Amma iskiriinii telefoona isaa ilaaltee taati. Iskiriinii telefoona isaa ilaali calle. Ati ilaalam amma dhugaa dubbachuufi siifis akka obboleessaati miti. Akka ati miidhamtu hin barbaadu. Mee iskiriinii telefoona isaatti dawwali ilaali maaltu irra jira? Innoo telefoona baay'ee qaba, silkii baay'ee qaba. Telefoona 6 qaba. Telefoona 6 qaba mana keessa 6. Tokko lama hidhee telefoona 6 qaba. iPhoneii 16 tokko qaba. iPhoneii xixiqqaa 2 qaba. Telefoona Samsungii xixiqqaa 3 qaba. Walumatti 6 qaba. iPhoneii irra malee suuraa isaa isa xixiqqaa hunda isaarrayyuu suuraa musliimaatu irra jira. Maaliif akkana gooteen jedhe? Wallahi waan yaadachiise iyyuu laa ilaaha qorata wallahi chaartaa bar. Wallahi waan yaadachiise qoy wallahi san jedhe waan inni yaadachiise wayisitti hubani. Gurbattiin siin taatu dhiisati. Siin taatu dhiisu wallahi. Lakkinaa ta'uuf dhiisuu miti amma koo waa'ee kootiif tokkummaa beekuu dandeessa ogaan jedhu yeroo baay'ee interviina gootee jirta ati na gaafattee jirta na qorattee jirta miti garuu dhugaa jiru baruun barbaada maaliif tokkummaa waan tokko nan dhoksu waan tokko nan dhoksu garuu takka waan kana natti dubbatee hin beeku waan akkanarraa isaa haasa'uusi dhagee hin beeku dhalaa takka miidiyaa irratti sin jaalladha isaa jedhus dhagee hin beeku an kanumatu gaaffii natti ta'e. Seena. Taap godhaa taap godhaa jimmattee ilaalina namni 63 maal taatan jamaa hai. Ishi an ila waan tokko sitti maa dhaggeeffadhu la waan tokko jechuudha qorata sin jaalladha sina mana garuu isa caalaa akkan si amanuu fi sagalee tokkummaa naaf diina dhageessisi akka taate ta'eeti yookaan amma namni kan waraabe yoo jiraate sitti ergu ammuma naaf fana. Okay, seena sagalee asirratti hin banu garuu keessaan siifan erga. Maaliifanii asirratti hin dhageessifne tokko tarii anaaf isa walitti buusuu danda'a. Inni lammataa immoo ediitii sin godhame sagalee ediit godhame miti. Keessaa yoo ta'e si erguu caala yoo dawwalte sin dhageessisa waan inni jedhe isa dhugaa. Isa kan biraa immoo ammas wantati na amantu tokko jira bar wantati na amanuu qabdu ilaa yoon sobe lafti bari'e kun hin dhiyoon sobe. Waan inni godhe sitti maali? Maastikaadhaan shamara sani dhungatu ija kootiin an argina. Maastikaadhaan shamara dhungatu. Dhugaa dubbachuu. Shamara isani dhungatu akka xuuxxootti isani shamara dhungatu jira viidiyoosa. Tokko na gufsiise waraabeen. Na amantaa? Wallaahi billahi isa dhugaati bar. Eessatti biyya keessatti moo suudiidhumatti? Mucaan dhiisi hangaafan dhiisii isiin jedhu ati koona namantu bar rakkoon jiru kana bar. Jamaa salphannee jirraa biyya keessatti moo yoggaa biyya ture moo oggaa achi suudii jiru. Hiriyaa baala geetti bara jala teessi. Wallaahi billaahi yoon sobe lafti kun hin dhiinin jedhaa tokko narra dhaabbatee na gubsiise viidiyoo tokko waraabeenna. Narratti naqqeessa waraabe. Tokkummaa ani jamaa wallaahi laazimii namanuu maaliif yoo jettanii an tokkummaa ni dhalaadhuma wajjinii naasaa dheeyyuu yaadu. Waan baay'een dubbanneef malee dhiisi waan baay'eetu jira dhiisi walumaa galaa. Baaboo tokko faamilii. Yoo akka wanti gubanutti deebifame wayii jira ta'e keessaan haayinaa jedhe waan baay'eetu jira. Angaruu isan jechaa jiru kan namanuu faamilii natti ergu
natti ergu gaafa sana nama malee anta sumayyuu naman taasumayyuu. Aboo tokkuma wallahi billahi ergi. Wallahi video sana na gufsiisuun kee hin taane uksen billaa. Utuu nan bifadheera ta'e akkam. Wallahi laazim jettee katte wallahi laazim jettee katte wallahi qorata rakkoodha baay'ee dhugaa isaatii. Wallahi hin jedhaa seena wallahi billahi isa dhugaan siin jedhaa jiraan. Waay. Intalattiin akkasiin bareeddu. Musliimaa miti nama biraadhaa isayyuu. Abbaa ta'e maqaan kaasu gaa jechuun natti dallanti. Isiin amman argine isa waraabe isa qofannaa arge. Isa qofannaa gufsiisin irratti naqqa'e. Walitti naquun barbaadu an jedha lama wal jaallatu waan ta'eef. Inni immoo argeera. Inni nama meeqa jaallata? Musliimaa jaallata naan hin jennee ammas kan biraa jaallatamoo? Amma isii ta'e nama biraa ta'e maqaan dha'u eenyuun haa ta'u tarii isiis ta'uu danda'a nama biraas ta'uu danda'a. Kamiifuu egaa jiramti. Gaafa idii nu jalan turre ati namni mana keenya akka ture hin argine? Laayivii keenya jalan turre? Ati kakachiistuun argee viidiyoon natti ergamee. Kakaa miti. Inni kakaa suni halkani. Iida borontu gaafa iidii sana shamara nu biratti hin argine isa dhugaa. Ijoolleen iskiriinshuut godhanii illee nutti kokolfaa turanii viidiyoo waraabanii asirra deemsisaa turan. Hin argine. Hin argine? Walumaa gala namni illee anatti shakke intalli fuulleen mul'anne harkoo shuraaba sii kanatu mul'ate ammas uraa gurra sii fuula sii kana achitu qofatu mul'ate harka sii qubata sii mul'ate malee bakki biraan mul'anne. Si ergu no ittiin ergine. Kanaaf na ergaa lallaala na ergaa antumaan waa balleessedhe yaadu waan ta'eef na ergaa ani ijaan argu malee namanu kanaafiyyuu na ergaa ijaan argeetiin iyyuu amanaan ni galee. Warra argineera ilaaltanu nama 62 jirtu warri ija keessaniin ergitan lakkoofsi tokko na barreessa. Dhaggeeffadhu ka seena manan itti cufe beektaa ol galee manatti cufee naamboo malee wanti isaaf hin jiru. An ol galee naan bakka siin jirtutti. No dhiisaa waan akkanaa deemtanii hin godhina dhiisaa gaariin ta'u. Jechuun wanti ba'e tokko erga ba'e waan argitan tokko wal sataraa jedhamti rabbi. Amma fakkeenyaaf isiin akka isiinitti jirtu akka mana keessaatti jirti malee akka bakkee wayiitti hin jirtu. Shamarran mana keessaa roomaantikii agarsiisanutti jirti waan ta'eef. Kanaaf waan akkanaa dhiisaa. An calliseen ta'a ture. Callistee teessee daawwachaa turte. Wallahi ijoolleen ati maalillee naan hin jettu isan gama ilaala isan bakka kana taa'ee ilaalu gama teessee waliin akkasii hirkattee wal dhungatti bar maastikaadhaan wal dhungatanii bar nan arge maastikaa akkasitti baafatanii kaanii laa tokkummaadhuma bar akkasitti maastikaa baafatee afaan keewwatee akkas jedhan qixxee walitti qixxee itti fudhattee tokko walitti nyaatu walumaa gala. Kottu isin barbaada kottu geemiin jalqabu kottu isin barbaada amma dafiin baniiti kottu. Kottu dhaqee. Animu. Seeni. Wayyoo qorataa hojii kee qorataa. Akkasii bakka asii waan baay'ee. Seeni kottu kana malee sinamanu gubachaan bula wallaahi. Wallahi bakka sila waan baay'ee muufanii nan dhiise. Sila waan baay'ee keessaan dhufee erguufan ture bakka dhiise. Wallahi waan baay'ee si ergu. Wallahi billahi na amanaan jirtu miti. Isan akka kanarra taa'u laa bakka kana taa'u. Gama taa'ee ani beektaan aarii keessan jira maaliif dhiirri waan akkanaan godhu. Maastikaa akkasitti baafatee
karameellaa wajjiniin nyaatanii xumuranii kaanii karame akka jarritti nyaatanii gaambee kuwan ayyeroo sana keessa feentiin akkaleen jiran dhiirichi bira taa'ee gaafa shamarran tokko akkas maastikaa ammoo akkamiin godhu seeti dukkana beekitaa lafti biyya kanatti hin beeku ijoolleen hin beeku manfuwaa innaan boggi billichii wayitu bobeeffama maastikaa abbaa tokko baafatee istiikera almuneemii itti baasee ka'ee akkasitti ilkaaniin ciniineetti geesse maastikaa naa kenni jenna. Ilkaaniin ciniinee akkasitti itti geessee akka nama kiis wal godhu wayitti wal keessaa fudhatan. Background fi dasuri. Soba gozi kana sobde riba balena bulchuu fiat. Soba Wallahi billahi dhugaadha rabbitu naar uqsim billah dhugaa. Uqsim billah dhugaa. Ush. Wallahi billahi dhugaa. Soba itti bar. Gadeen soba itti bar. Wallahi billahi waliin baasan. Qoy akkitti suura deddeebisaatti. Nugati baatee naan kana boodisi nama nugaa. hattuu salaattu dhugaa tokko dubbatee baat. Dhugaan tokko. Ati baatee jenna aniifati waliin beeksi naman. Okay. Ajo, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Qorataan jalaan bahe. Sena kamal nagee kayati. Abboonatti beekaa suuraa kan biraan qabu. Yaafis kiriin godhaa. Seena dhaga'i. Qoy tokkummaa jira natti fakkaata suurichi yuna bira qoy backgroundiin godha. Suuraan ni kamtu? Inni sin kiis wal gootan kun al tokko suuraan isin kaase tokko viidiyoo dabar. Mee qoy Wali heme godhi ka fidika. Kijibni maa barbaachise ree. Soba maa barbaachise. Isa tijaartii namaa dhungattuun baasa wallaahi suuraan fidaan bar. Isa tijaartii namaa warra namaa dhungattanii ban immoo hayi. Hiriyaa gantuu soba namarra kaa'u akkanaan argineen. Sii galee dhuguma viidiyoon inni waraabe seenaa. Viidiyoon of waraabaa jira maastikaa nyaataa sii galee bilbilatti akkas jedheen deebi'e. Sii galee bilbilatti akka achi jedheen viidiyoo waraabaa ture akka maastikaa nyaataa yaadadhe maastikaa afaanii baasee deebi'e. Nama dhungatte malee naan jedhee halkan iyya hirriba malee na bulchee jechuudha viidiyoon waraabe. Nama dhunganne garuu kaameraatti akkas jedhee as deebi'ee achuma maastikaa afaanii baase. Mee tokkummaa. Yeroo sana eenyutu jira. Anaafisaaf nama tokko wayii jira. Namni tokko sun immoo riyaasaati. Isatti ijaasaa buufate. Okay, namni tokko hin jiru sun dhiira moo durbaa? Ijoollee isaaf iskiriinaa godhaa gaa'es. Dhalaati. Durba. Seenaa. Durbadha qorataati jaartii qorataati bar. An qorataan jaartii akka inni qabu beektaa akka inni mee suuraa yookaan viidiyoo naa baasetis qorataa. Amma viidiyoo fakkeenyaaf kana keessan jedhe quraana fidee akka kakatu anis quraana fideen kakadha akka yoonni nama hin dhunganne jedhee kakate yoonni maastikaa quraana miti obboleessa kiyya dhaga'i quraana miti yoo feete ijoollee isaaf iskiriin godhaa. Tabbas kan seera na shakki ta'a. Si shakkee malee akka qallaanii si shakkee akka malee si shakkee. Maal akkamitti shakki ta'a nama qulqulluu nama nagaadha bar. Bar amma koo dikkaa quraana fidee akka katu quraana fideen kakadhaa jecha. Qorataa amma taasaatti dhaga'i nama jaalalee kudha turba jala jala itiin baasaa isaa nama turba quraana fidanis quraana fidee akka katu yoonni maastikaa shamarran dhunganne jedhee kakate. Anis nan kakadha. Biyyattiin qullaa jirtaa waliin kakahin jedhamu jettii sanaan. Animoo. Qullaa wayii jirta fakkaata waliin kakahin tiiktookii warri hin girutti kennaa qullaan keellee giru nu jalaa gubata. Waliin kakahin. Qullaan jiru ante kunoo harkilleen dheeraadha maal taate? No waliin kakahin tiiktookii nu adaba dhugaa waan qullaa turatti fakkaata. Akka tolkaatuufi bar baltaazarii barkiyyaan baltaazarii rooza. Qorataa nama na ciibsee dhagayi. Gaayyaa mana irra fungan lakkisee ba'e jechuudha. Dhalaa kudha torba jala jan dhuguma bilbilli koo danuu. Bilbilan fayyadamu.
danuudha bilbilli garuu fayyadamu hunda isaan siigalee dhuguma hidhee achitti bilbila sana qofa dhugaa jirti. Ui nama akkamitti amanuudha wallahi billahi seena. Akka gootu bombolino see kudhanii abaaboo see kudhanii faamilii akka gootu shikkii hunda isaa akkasitti baasiiti iskiriinii keerra waan jiru natti argisiisi akka kanatti. Awoo iskiriinii irra maaltu ani iskiriinii irratti waan hidhadhu seenaan hin gowwoomti moo maal taate ati? In tursiisin amma fideerraa buusuuf ilaale. Kunoo. Angirrigirri hin beeku. Angirrigirri hin beeku yaa rabbi namoonni na walchisina na agarsiisaa jiru. Soba barin jijjiiree dhufe meeqoo hin ilaalla. Wallahi warabbal kaabaa jijjiiruu miti biran baane. Ila yoo ni telefoona 5 hin finne soba jijjiiree dhufe telefoonni 5 dhufuu qaba. Telefoona 6 qaba tokko sanitti hin jiru. Ila reeb jijjiiree kaala. Wallahi billahi jijjiirre. Garaasaa keessaa tokko bani kan garaasaa keessaa bani. Gaalaarii keessa miti iskiriinii irra naan jettee barqoodhata. Awoo gurra abaaratu gurra wal nyaachisu akka Facebookidha. Wallahi Facebook. No Facebook. Wallahi Facebook. Warabbal kaaba Facebook. Ittida isi amma. Abdi si baase. Facebook ida warabbal kaaba Facebook ida maal taatan. Ittida isi harka akkana godhaa jirtan sana. Way masanjara keessa jira kaasiin immoo salphannee irraa. Ay qorata hojii yaa. Abdi taftaa wala. Seenaan siimeeran. Ilaal. Lammata keessan galu. Mucayyoon dheen gadda dhufte sun isiidhuma amma sana iskiriiniin bilbila kiyyaa kana kunoo daqiiqa kun iPhoneidha waan ta'eef daqiiqa. Mucattiin gaafa sana isin bukkee turte mucattii sana. Naaman isiidha. Kunoo ilaal kunoo iskiriiniin bilbila kiyyaa kanuma wanta addaa tokko hin jiru kunoo. Ambar kan na dhibe. Suuraan si jalqaba gaalaarii isaa jalqaba irratti si bar calliste. Aboo gaalaarii miti yookiin balleessin gaa Facebookidha kunoo. Okay, godhime viidiyoo. Seenaati waa yaadila. Isi hundaa'u kasi gadhadhaamsi hundaa'u bakka takka bani jedhiin. Ila viidiyoochatti gadi dhayi. Seenaati waan baay'ee. Kunoo gadhee kana ol maal bira jiruusi. Laayivii dabar. Kun laayivii dha neetworkiin irra hin jiru waayifaan irra hin jiru dhaabbateera. Eddeen itti qabe qorata kan bareeda si qorata. Neetworkii qabe. Akkan bareeda si eddeen itti qabe sun. Nan sawwaraa qofa. Seena waan sitti mu dhugaa sitti nimu. La dhugaa waan sitti me soba sitti nimu. Iskiriinii bilbila kiyyaa keessa gaa seenas keessatti iskiriinii bilbila kiyyaa irra maaltu jira? Anumatu jira. No, bilbila lama tafe maaleesh. Charge cufate inni kaan asin jiru charge cufate inni kaan tokko ittiin isinii haasaa jira kaa. Waa shakki. Tokkoon isinii nan dubbataa jira ka maal taate. Shakkuu qofa moo qorata? Mee seena ati utuu si ta'e fakkeenyaaf an amma bakka kee bu'ee jaalallee kootti dabalee yeroon ilaalu yeroon shamaraan akkana onnee libbii walii kennee jalqabarra taa'u natti dhufu dhugaa dubbachuufi. Kunumti qulfii. Utuu sareen gurra fayyaa bukoo koo dhuddee jetteedhaan qaallitti. Ani amma akkamittiin irra gahaa jira beektaa qorata. Jalqaba intalli kun gaafa isheen suudii dhufuuf jettu anatu simataa jedhe. In simattuu jedhe dhaqee simatee. Dhagaye gaafa jennu maal jettaa wal dhungatanii maal jettee dubbattee inama duyyuu jedhee ture. Amma immoo isa onnee jarri walitti kennanii wal dhungatan isaan argi kana caalaa maali nama narree? Argite? Seenan tallibii fi ijoollee kan maatiidhaan tallibii. Isa guddaa moo baruufi? Indee maatiidha wajjin jedhanii wal dhungachuu maaltu fide? Ani dhungadhe isii miti inni dhungadhe seena isii miti inni dhungatame silaafi. No inni isa ji'a lama duraatiin salattimee mucayyoo sabboontu arsii mosuma yaa arsii jettuudha walirratti hidhame malee. Kaayitii seenaa waliin dhunganneeti. Walirratti hidhamne maaleesh. I am sorry. Lal seena. Ataasa godhataa amantaati naartaanita seenaan. Seena dubbii dhugaa manuufi
quraana fidiyaa kakatu maastekaadhaan shamaran dhunganne isa jedhu sana yoo inni kakate an dhuguma qorataa miti yoo viidiyoo isaa akkan ta'ee yuutuubii keesseen akkatti gaalaarii keessa waan wallahi kakadu asanama sobduuti No, dhugaa kee baafadhu tokkee dhugaa kee baafadhu la ingoone taanaan kakadhu maal inni san nama dhunganne jedhee kakatu quraana qabe quraana fidiyaa kakatu duran nama dhunganne jedhee seenaa ati kakadhuuti na kakatu ati jalqaba kakadhuuti nin soba asaa sobduutiin kakadhaan akka bitaasaa nama sobduutiin kakadhu naan jedhe seenaa waan baay'een dhoksaayira aybii dhedhee waan baay'ee dhoksaayira dhugaa dubbachuu waan baay'een dhoksaayira isa jarri wajjin shaaworii galan yoo barbaachisaa ta'e viidiyoo isaanii fidaa Waggeetaa bas aboyaa kiyyaan yoo waan hundani min qabduma dhugaa ta'e ati hambifataa malee utuu wama dhugaa wayii ta'e. Innan xixiqqoo akkanaa himu amani antitti naaru isa maal godhe naman jedhe taabiskirin isa maal godhe naman. Dhungatteetta moo dhunganne amani Lakki boodiin koo Idi aboo wallahi maal taate tan nama tokko dhungachuu miti ashamiyyuu hin jenne bar. Laa ilaaha illallah. Seera dhaggeeffatu. Fidi ragaa fidi. Ragaa fidi. Ragaa fidi. Lamman keessan iyyuu kakadhaa gaafa sana nama hin dhunganne jedhiiti qorata. Akka katume beeka katu warra namaa dhoo. Isaa warra namaa jala nama warra namni kaarraa qabu dhaggeeffadhu seena inni jin warra namni ilmoo irraa qabu jala isaa akka nama nagaa ta'e asitti na arrabsaa dhufee citiima ofii warra namaa warra ilmoo qabdu abbaa warraa jala jirtu jana sirriidhaa kun anu kan arsiisa saree bar. Annan jara malee wajjin shaaworiin galle habiibi maastekaa wajjiniin hin dhugu namni akkamitti maastekaa naa kenne tokkee jennaani dhaggeeffadhu seena tokkee maastekaa naa kennii jennaani achumaan maastekaatti baaseetti darbachuu ka'ee qoy qola seeraa ijji koo lamuusii argama lal seena afaan keewwatee ka'ee akkas walitti jedhan aniin koo miskiinni gamataa hin cuucuma ija isaanii keessa laala beektaa akkanatti jedhe waa tokko biraan qabu an bar miskiina bar walitti jedhanii qixxee walirraa fudhatanii jiraachuun akkas jedhaas deebi'anii hin nyaataa yeroo bar. Seena kijiba guddaa kijiba daangaa rabbii darbe kun seena hin soba hojii koo miti kun sobduudha namni kun hafuuftuu jedhee doktor eenyuun doktor gammachuun soba guddaa kun soba daadha waan baay'een dubbatu ragaadhaan viidiyoo wajjin si agarsiisa yoo na barbaadate keessaan haayinaan jedhe yoo nan akkan ta'e viidiyoo isaa baasise amma kunoo ammaan haayi silkii tokko seena lubbuu siin jechuuf si dhungachuuf achi natti haayin jedhe wallahi sin qaba booddee ila waan inni jedhu argitee seena kiyyaan nama kabajaa miti tokkummaani naa kakatu malee tasumayyuu an kan qorataan hin galchu ati naa kakattu malee si nama normaal jedhu hayyee maal jedhe si kakadhu kakadhu quraana qabadhuuti an gaafa inni jechaaru kana dhalaa tokko wajjin waliin argine dhungachuu miti inde quraana qabee akka inaman war eessa dhaqenni subhanallah argitee seena ati eega tokkummaati an tasuma nama nu maal jettu jamaa isa tokkummaan isa durii miti dhiisati dhugaa dubbachuuf awwee kan siin jedhe dhugaa dubbachuuf obbolummaa makee jabeeffadhu jaalladhu akka obbolummaatti siigalee ani ko amman an jaalalan isa jaalladhu bar namuun beekumti namni tokko iyyuu beekumti garuu baruun barbaada maaliifi tokkummaan kiyya akka inni nama cawaa ta'e ittiin beeka malee akka inni durba ol jedhee ilaalutti miti an kan hin beeku wanta ati addimaa jirtu immoo anaaf wanta haaraadha baay'ee na rifachiise siigalee baay'ee nama rifachiise kun tokkummaani unkaanii qaamaan miliqxee hojii kee jechuudha. Miliqxee miti hojii kee. As jala taa'e waan ati barbaadde sii kennaani minnaan jedha bar argitee as jala taa'e. Qaamaan akkas gochuu miti
miidiyaa irratti yookaan amma garuu si amanee jiru akkamitti si amane beektaa qorata galatoon bulfaadhu akkamitti si amane beektaa inni nu jalaa miliquusaati kakadhu jennaan inni miliqee lalamane galatoomii ulfaadhu kana caalaa wanti tokko iyyuu hin jiru. Galatarraa fi wanta biraa wanta hin jedhu an dubbii ragaa hin qabne sittiin dubbadhu lallaggeeffadhu. Tokko yeroo jarri wajjin shaaworii seenanu an maksalaaraan akkasitti huccuu jaraa suuraa kaaseera. Huccuu jaraa yeroo jarri wajjin shaaworii seenan suuraa qofa miti viidiyoo sagalee jarrachi dudubbatan viidiyoo sagalee achi roomaantikii wayi wal agarsiisan wayi jira bar sagalee qofa garuu kaasuu hin danda'u waan ta'eef huccuu jaraa immoo kaafadheera. Gara biraa yoo inni maastikaadhaan hin dhunganne yookaan akkuma nama dhungateeti walitti jedhanii maastikaa akkas viidiyoo sanan fida sa maastikaa immoo qabatamatti sitti isa qabatamaa isa maastikaa sana viidiyoo sanan fida dhugaa dubbachuuf isiirra immoo garuu waan an kaanaan dhoksa abbaa taate isa jedhu wal dhungatan nan fida eenyummaa siin mul'isu. Mul'isi malee maal kan isaas baastee miti ba'eera waan ta'eef mul'isi rakkina hin qabu nuti sin barraa bakka kanaan booda bareedduudha. La ilaha illallah. Dhugaa dubbachuuf mucaan hin danda'amu bar. Wallahi anatu siin jedhe bar. Miskiina fakkaata bar. Ambar ila dhaggeeffadhu seeta. Gaafa nasii dhaqu mana jiru beektaa waliin mana jiru. Bakki jarri wajjiniin bulanii hin beekama miti bakki namni bule gaa hin beekama bar. Kilaasii sana keessaa kilaasii jarri bulan sana keessa. Wanti dhibeen jiru beektaa burcuqoo caccabaa kanatu jira waa dhudhugan natti fakkaata beektaa waa didiimaa kanatu jira lafa waa dhudhugan natti fakkaata bar achuma shakkeewwan dhiise beektaa shakkeewwan dhiisee tan gaafa jalqaba wajjin bulanii ka'anii namni wal biratti nun argin jedhanii wal deemsisan akka waan isiin haaraatti dhufteetti wal deemsisanii ka'anii wal waaman lamii jechuudha siigalee. Maal keetii naan obboleettii kootii akka obboleettiittan simadhee walittiin siqnu akkas naan jedhe beektaa gaafa irraa siqee gama taa'u immoo maastikaan akkamitti maastikaan afaaniin namaa kennamu akkamitti shaaworii wajjin seenamu haraam dhugaa dubbachuuf hin ta'u maaf immoo miliqa erga dhugaa ta'e maaf hin kakatu taa'e erga soba ta'e maaf hin kakatu quraana qabee kanatti namani baranis kanatti namani. Irratti nama. Walumaa gala keessaan hayi jedhi wanta si dhaggeeffachiisu jira sagalee wayi. Amman hayi siin jedha. Meeshaan jira. Yoo obsa qabaatte sanu dhugaa dubbachuu viidiyoochi miira keessa nama galcha sii galee ana iyyuu baay'ee naaraa ture. Wanti akkanatti aarsee na dubbachiisu tokko maal beektaan? Namni si bira taa'e akkamitti miira keessiif hin beekne akkamitti fuula kee dura taa'e keessa nama godhame rabbii fedhe. Miikaruu utuu siiti shamarran tokko fakkeenyaaf mana ofiitti si waamtee. Ishee gaafii tokko si gaafadha. Atoo soddaadha jettee soddaa kooti intalattiin musliimaan fira kooti jettee gaafa inni chiikii fidatee mana keessatti kiis godhu miira akkamiitu sitti dhagahame maaliif calliste? Qoy. Qoy waan inni jedhee background godhadha. Argite amma dubbii dhugaa amanta jechuudha. Dubbii dhugaa amma amanta. La ilaa. Waa afaanii baate qoy. Waa dingata afaanii baate qoy. Qoy seenaa. Hin mul'ataa laata? Hin mul'ataa? Hiriyaadha jedheen si biratti waan fedhe raawwadhee salphadhee. Argite? Ana mitii sobduun. Ana namantu mitii seenaa. Wayyoo. Ana namantu mitii.
Sigale kana jechuun walumaa gala fayyaa isa waan sitti soba sitti himu fudhadhu. Hiriyaadha jedheen si biratti waan hin fedhe raawwadhee salphadhee jedhama barreeffamichi. Yoo kun amma si mul'ata laa fuula koo duratti asirratti dubbisi. Kunoo dubbiseen jira bar. Akkasi. Si walumaa gala an dubbisa waan dubbata. Akka malee natti dhagahame akka malee. Amma na amantee. Ani iyyuu jira bar dhugaa dubbachuu kan bira taa'ame maali bo'u namni xiqqoo si kabaja qaba bar akkamitti namni si bira taa'e wal lungatame miiran qabu see moo maali mi rabbi fedhe hankun miskiinni kun isaa bakka biraa teessee guggubattu tokkummaan kophaa isaa jira dhiida kophaa baasaa yoona kophaa jira itti utuun bira iraadhee zanaafataa wajjin jedhee baasee itti guggubatti bakka biraa jirtu tokko jedhe. Ani isa bira taa'ee ija keessa laala miira koonaan hubanne sii galee dhiira mucaan kun dhiira wayititti dhaga'aman jenne bar sii galee akkan hiriyaa dheedhee waan inni jedhu asitti immoo laa waan inni jedhu argite maal jedhaa rabeettaa na jalatti dhiisi haa jedhu walumaa gala yoo inni dhufee bakka amanee walittis hin deebifnaa yoo namani akkasee bakka toobaa jedhee toobatee walitti na goomtu jechuudha yoo inni kanan ta'e dhiifama gaafachuun bara beekumsa guddaa dhiifama gochuunis beekumsa guddaa dhiifamni mallattoo gamnummaati. Innis yoo dhufee soorii lamuutti hin deebi'u jedhe namni na biratti waan badaa hojjate achumaan saaxilama sii galee. Jabaadhu. Atamma yeroo asii baate keessaan naa dawwale achumaan naa dawwale waan ansi dhageessisu jira. Bar rakkoon jiru telefoona kana malee of hirkaa hin qabu baran. Sanuu bar viidiyoo ajaa'ibaa wayii sana gufsiise narra dhaabbate. Maaliif namni onnee namaa rarraasee akkana godhu dhiisime anayyuu na guggubee dhugaa dubbachuu. Galatoomi gaa qorataa galatoomi ulfaadhu nuuf jiraadhu. Nagaa ta'e ishee. Abshiraan siif jira bakka nama wanta hin taane sirratti raawwatu abshiraan siif jira dhugaa dubbachuuf. Jechuun utuun arguutti isin oofuwan. Sii galee. Ambira taa'ee ija qulun gochuun sun gaafa sana sababa maaliitiif beektaa seenaa? Ana afaanii nan dubbadha malee waa hatuu hin beeku akka isaa kana waa fidee hatuu kana hin beeku waa qammasuu kana hin beeku sii galee. Miskiinummaa kooti barsiingilii ta'uu koon na ajjeese gara. Wallaahi ani abjuunitti fakkaachaa jira maaliif an tokkummaan akkasiin godha jedhe amma silaa qorata wallaahi ilaa dhaggeeffadhu sitti hima amma silaa qoosaanitti fakkaachaa jira amma silaa garuu. Komentii isaa iskiriinshuut gootee gaafa ittiin natti argisiistu wallaahi laazim wallaahi summa wallaahi nanaman isuma dhugaa amma silaa kun qoosaadha bakka echaan jira bakka garuu piraankii ettan nusi warri kaan immoo yeroo piraankii noo. An dubbiisa dhumaa sitti meera bara yeroo asii baate viidiyoo naa dawwali waan si agarsiisa si dhageessisaa si agarsiisu wayitu jira.